Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni chaanalii kanaa. Har'a waa'ee teekinooloojii addunyaa keenyatti yaaddoomee jiru diip feek jedhamu waliin ilaalla. Hanga xumuraatti na hordofaa. Kun giddoo baayogiraafiidha. Teekinooloojiin diip feekii jedhamu kun mala sammuu namtolchee yookiin artifishaal intelligensii gargaaramuun suuraa fi sagalee nama biraa uumuu yookaan nama biraa fakkeessuudha. Kunis addatti barumsa gadi fagoo waa'ee diip feekii qo'achuun ta'a. Karaa ediitii baay'ee walxaxaa ta'e fayyadamuun waan sobaa qabatamaa hin taane garuu baay'ee dhugaa fakkaatu uumu. Irra caalaatti teekinooloojiin kun kan inni irratti xiyyeeffatu fuula diip feekiin hojjetame kana fayyadamuun viidiyoo fi sagalee sobaa uumuudha. Jechumti diip feek jedhamu kun iyyuu walitti makama diip lerningii fi feek irraa kan dhufedha. Diip feekiin qabiyyee garmalee dhugaa ta'e to'achuudhaaf yookiin maddisiisuudhaaf niwuroo neetworkii addumaan immoo jenereetiif advarsaal neetworkii fayyadamuutti dhimma ba'ama. Kanaanis akka gaariitti fuula sagalee akkasumallee amala nama tokkoo kan birootti jijjiiruun ni danda'ama. Mee akkaataa teekinooloojiin diip feekitti hojjetuu fi dhiibbaa fi sodaa inni addunyaa keenyatti fidaa jiru haa ilaallu. Jalqabarratti akkaataa teekinooloojiin diip feek kunitti hojjetu yoo ilaallu hunda dursa daataatu walitti qabama yookiin funaanama. Biftii fi ibsi wanta irratti hojjetamuu barbaadame sirriitti erga walitti qabameen booda xiyyeeffannoo gadi fagoon hamma soba ta'uun isaa hin shakkisiifnetti viidiyoo fi sagalee irratti hojjetama. Inni lammaffaan daataan funaaname modeela leenjii diip feekiidhaan ni leenjifama. Kunis kan ta'u niwuroo neetworkii addatti immoo jenereetiif advarsaal neetworkii fayyadamuudhaan. Jenereetiif advarsaal neetworkiin qaamolee lama of keessaa qaba. Qaama fakkii sobaa uumuu fi qaama fakkiisa dhugaa jiru madaaluu fi qoratudha. Qaamni jenereetiif advarsaal neetworkii fakkii sobaa uumu yaada fakkii dhugaa irraa argatu irraa barachuun fooyyessa. Dhumarratti qabiyyee fudhatamee leenjifame sana qabiyyee yookiin fakkii qabatamaa wajjin wal simsiisuun qabiyyee sobaa barbaadame akkaataa qulqullina isaa eeggateen uuma. Bifa kanaan viidiyoo, suuraa fi sagalee uumame kana dhugaa ta'uuf dhiisuun illeen adda baasuun ni ulfaata. Garuu wanti hubatamuu qabu diip feekiin jalqaba kan kalaqameef yaaddoo amma uumaa jiru kan akka uumuuf miti. Indaastirii fiilmii keessatti dhimma itti ba'amuuf kalaqame. Keessumaayyuu taatota lubbuun darban irra deebanii uumuuf akkasumallee viidiyoo geemii fi akka meeshtaphee yookaan ashaangulliitiitti fayyadamuun bashannanaaf akka ooluuf kalaqame. Inni kan biraa ittiin barumsa kennuu haasaalee waltajjii ittiin taasisuu keessumaa immoo namoota dandeettii haasaa hin qabne gargaaruuf kalaqame. Boodarra garuu gara hin malletti jallifamuun mata dhukkubbii fi yaaddoo addunyaa ta'eera. Keessattuu namoota siyaasaa, bulchitoota biyyaa, artistoota, taphattoota kubbaa miilaa fi namoota beekamtii gurguddaa qabaniif. Walumaa galatti teekinooloojiin diip feek yeroo ammaa kana odeeffannoo dogoggoraa fi sobaa uumuu fi tamsaasuu akkasumallee maqaballeessii fi gowwoomsaa hedduu uumuun burjaajii fi miidhaa xiinsammuu nama dhuunfaa fi garee hawaasaa irraan geessisaa jira. Yakkoonni hannaa fi gowwoomsaa baay'een ittiin gaggeeffamaa jiru. Namoonni viidiyoo saalqunnamtii fuula isaaniitti fakkeeffame ittiin hojjetame arganii lubbuu isaanii balleessan illee jiru. Balaa gama kanaan dhufu hambisuuf jecha qorannoowwan tooftaa ittiin diip feekii adda baasuun danda'amu irratti hojjetamaa jira. Akka qorattoonni kun jedhanitti teekinooloojii artifishaal intelligensii sadarkaa olaanaadhaan adda baasuu danda'u uumuuf hojjechaa jirra jedhu. Ta'us garuu amma artifishaal intelligensiin guddachaa deemu teekinooloojiin diip feekii kunis duukaa guddachaa deemuu akka danda'u yaadduu fi sodaa qaban ibsu. Waan jaalattaniin hordoftaniif galatoomaa. Kun giddoo baayogiraafiidha.